Ashama akkam jirtu dottaniif kabajamtoon caalee kiyyaa hundumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqee nagalatu egaan kun guyyaara kana wanta baay'ee tokko sin ajaa'ibuun isiniif qabadheetti dhufee guyyaara kana kan isitti agarsiisu akkamitti akka appilikeeshinii keessa osoo deemtanii wantoota garaagaraa hin barbaadiin gubbaa kanarraati jechuudha karaa shoorti qatii ta'e karaa gabaabaa ta'e kaameraa appilikeeshinii akkasumas wasaappii pileestoorii wantoota barbaadan aappii yeroo hundaa itti fayyadamtanii gabaabamatti karaa salphaa ta'eetiin karaa itti argachuutii dandeessan isitti agarsiisa jechuudha amma fakkeenyaafanii gama pileestoorii deemuu yoon barbaade jechuudha gana appilikeeshinii tokko keessa dhufuudhaan pileestoorii deemii barbaadeetan jechuudha kan hin banu garuu kana ambisee jechuudha salphaatti gubbaa kanarraati akkuma agartanii wantoota garaagaraa lafa baatirii garaagaraa ibsannu jechuudha iddoo kanarraati kun navigeeshin baarii jedhama jechuudha asirraatti salphaatti pileestoorii banachuutii hin danda'a jechuudha kanaaf as tokkoof pileestoorii naan tuqu gara kanaan fide jechuudha kaameraa yoon barbaade akkasuma telegiraamii yoon barbaade akkasumas illee feesbuukii yoon barbaade watsaappii yoon barbaade gubbaa kanarratti fuulachuutii hin danda'a jechuudha kanaaf salphaatti appilikeeshinii jaallattan yeroo hundaa irra deddeebiidhaan bantaniitti fayyadamtanii gama garaagaraa keessa deemtanii osoo hin barbaadini gubbaa kanarra salphaatti ka'achuutii karaa itti dandeessan isitti agarsiisa jechuudha baay'ee tokko kan isin fayyadudha hanga xumuraatti daawwadhaan isin jedha egaan kan ittiin gochuutii dandeessan appilikeeshinii baay'ee xiqqoo taate tokkotu jira jechuudha kunoo ishee asitti agartan kana aappiin kunis meegaabaayitii 3 jechuudha yoo baay'ate kanaaf bilbila keessan isin jalaatii hin jeeqxu aappii kanas argachuudhaaf yoo daawunlood godhachuuf kaatanii karaa telegiraam chaanaalii kootii Elsay kan jedhu na argachuutii dandeessu kanaaf namoonni barbaadan addana jalaatiin na hordofuu ni dandeessu jechuudha telegiraam chaanaliin kiyya maqaansaa Elsay kan jedhudha jechuudha inni kan biraan immoo karaa yuutuub chaanalii yookiin immoo diskiripshinii jalaatiin buufachuutii yoo barbaadan salphaatti video tokko yuutuubii irraa yoo bantan jirtanii jala kanarraati barreeffama video kootii irra naasinaal tokkoof tuttanii diskiripshin jechuun iddoo kanadha kana isiniif baasa saniin booda aappii as tuquun buufadhaa kan jedhu barreeffamee jira kanaal tokkootii fi tuqxu jechuudha saniin booda kunootti gara weebsaayitii kootiitti isin fide jechuudha achi booda appilikeeshinii barbaadan salphaatti bifa kanaatiin gadi buufachuutii ni dandeessu jechuudha kunoo iddoo daawunlood jedhu kana tuquudha jechuudha kanaaf baay'ee tokko salphaadha appilikeeshinii isiniif barsiisu argachuun jechuudha amma gara barnoota keenyaatti deemna jechuudha. Aappii kana sigaa akka instaal gootanii ni bantanii keessoo isaa bifa kanaatiin isiniif bana saniin booda iddoo kanarraa agirii kan jettu kana yes jettaniitu okay ni jettu saniin booda kunootti gara kanaati jechuudha kan inni isin fidu saniin booda iddoo barbaadan appilikeeshinii kaachuutii yoo barbaadanii fakkeenyaaf gubbaa kanarraa appilikeeshinoota garaagaraa to'achuutii yoo barbaadanii wanti isin gootanii kunootti 1 2 3 4 5 jedhee hanga 6tti isiniif kaa'eeti jira isin addana keessaati select waan jalqaba irratti kan jedhu kana waan jedhee lafa jiru kana aappii waan jedheeti jira kana al tokkootii fi select kan jettu kana tuqtu as keessaati appilikeeshinii barbaadan kan fedha keessan ta'e kan yeroo hundaa irra deddeebiidhaan bantanii kan isinitti tolee ni filattu jechuudha fakkeenyaaf feesbuukii waan fayyadamuuf feesbuukii al tokkootiin mantuqaa iddoo lamaffaa kanarras dhufee ammas select kan jedhu kana al tokkootiif nan tuqa jechuudha achi booda ammas illee appilikeeshinii barbaadu kan biroo nan filadha jechuudha fakkeenyaaf kaameraa irra deddeebiidhaan yeroo hundaa waan fayyadamuuf kaameraa appilikeeshinii salphaatti akka inni dafee dhaabbanuuf nan filadha ammallee sadaffaa irratti illee select kan jedhu kana filachuudhaan ammas appilikeeshinii kan biraa watsaappii filadheetiin jira ammas kun afuraffaa irra deemuudhaan aappootan barbaade gadi niin tuuladha jechuudha. Kunooti egaa akkuma agartan egaa appilikeeshinoota barbaadu irra tuuladheetiin jira jechuudha kanaaf amma as keessaatiin nan ba'a jechuudha egaan gubbaa kanarra nan dhufa jechuudha kunooti akka kanatti bilbila kamirra yoo ta'e amma fakkeenyaaf kan kiyya gubbaa'ee gurraacha waan ta'eeti jiruu fi haala kanaatiin naaf beeti jira jechuudha kan keessan bifa kanaatiin isiniif ba'uu dhiisuutiin mala isin wanti isin gootanii gubbaa kanarra mallattoo biirii kan fakkaatu kana al tokkootiif fixu yookiin jala kanarra isiniif fida jechuudha kanaaf akka bilbila keessaniitti jechuudha kan kiyya waan gurraacha irra jiruu fi amma fakkeenyaaf bifa kanaatiin naaf fideeti jira kan keessan immoo adiidhaan isiniif dhufuu ni danda'a waan ta'eef akka bilbila keessaniiti jechuudha saniin booda gaa wanti isin gootan kan kiyya iddoo kanarratti mallattoo biirii kan naaf fideeti jira as naan tuqaa jechuudha saniin booda iddoo kana naan tuqeeti jiru addana jalaatii appilikeeshinoota isiniif tarreessa jechuudha iddoo kanarraa kanaafi appilikeeshinii keessan achi jala isiniif galcha waan ta'eef as jalaati amma fakkeenyaaf aappii 1 2 3 4 jedheetii naaf kaa'eeti jira iddoo kanarraa akkuma agartanii kaameraa kan jedhee jiru kaameraadhaan naaf barreessee jira watsaappii waan naaf barreesseeti jira akkasumas immoo kitaabolee garaagaraa kaadheeti jiru pileestoorii illee akkasuma jechuudha amma ni addana jalaatii ol dabarfachuutii waan barbaaduu fi aappii barbaadan sana al tokkootiif sekendii tokko gadi qabuudhaan
gubbaa kanarratti ol harkistu jechuudha. Bifa kanaatiin achi ol harkisuudhaan gara kanaanii fiddu kunoota akkuma agartanii jechuudha. Kanaaf iddoo kanarraa akkuma agartanii gara gubbanaatti ol tuuleetiin jira. Amma as keessaatii baakii jedhee gara boodaa deebi'ennaan jedhu wanti naaf ta'eeti jiru gubbaa kanarraa akkuma agartan navigeeshin baariirraa aappotan barbaadu naaf tuuleeti jira. Amma salphaatti telegiraam chaanalii banuu nan danda'a. Kun akkuma agartanii baay'ee saffisa olaanaadhaan jechuudha. Kaameraa yoo barbaade akkasumas feesbuukii yoo barbaade pileestoorii yoo barbaade wantoota garaagaraa an barbaadu gubbaa kanarraa watsaappii yoo barbaade haala kanaatiin salphaatti naaf banaa jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko itti gammadu jedheeti yaada appilikeeshinii kanatti. Egaan akkuma sila isinitti himee karaa telegiraam chaanalii kootii fi diskiripshin booksii irraa liinkii appilikeeshinii kanaan argattu waan ta'eef achiin galtanii buufachuu ni dandeessu. Yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin jecha yeroo itti aanuun deebinee hanga agarrutti nagaan naaf turaa isinan jaalladha isinan kabajaa. Baay'ee baay'ee.